gaafa gurbaan dhiiraa dhalatu gayyaatee qawwee dhukaaftee lafa dhiittee akka ajaa'iba kana ililchiti gammadee gaafa gurbaan dhiiraa dhalatu qawwee dhukaasanii bara gaafa intalaa moo hin dubbatanii manuma keessa haasawan alam baadii qawwee dhukaasuuf maaliin sun hin jirtu naannoo ta'uu hin seenin naannoo namni dammaqii diinii hin qabne xiqqoo cinaan awaamummaa keessaa hafte akkas godhatan sunnaa qureeshii tana akka malee isaan keessatti ta'athiira kama kaan islaamaallee gaafa gurba jedhanii ni magammada waan ajaa'iba ta'u immoo naadira akka harree adii jaansanii intala abbaatumtuun argitu gurba majarri akkana lafa dhiittuuftu abbaatuma maal jettan jarran argitanii sila eenyu namni abbaatum kama inni lafa dhiitee fi waan biraati kanatu abbaatuma bara irra jallattuun abbatti namni jallatullee dhiiruma bara haga tokko dhiirri haadha jaalatti malee abbaan jaalattu bara illa man rahima rabbukaa fi nama ijoollee diin irratti ganama irraa guddisan yoo taate malee faashina ammaa kanafa wajjin ati jaartii lama fuunaaniin haadha jallattuu rabbiin qabnaaniin si xamaddee si qabde beeka aduwwis ilaalani ijoolleen dhiiraa akka jirtuun dubri tun immoo gara malaafte aguma feete illee osoo taate abbaa kiyya jechuun akka malee abbaa jaalatti akka malee abbaa jaalatti dhugama bara waan qilleensarra haasawaa jiruun seenaa ka waan beeynurra haasawuu jiru dubri bakkuma marattuyyuu akka malee rahmata qabdillee abbaa jaalattillee ijoolleen dhiiraa isinuuf beeytan abbaa kiyya maal jettan isinuuf beeytanii bas xiqqoo sanuyyuu haadha jallattutti rabbi si qabeeta abba irratti kakaaftu taanaani waraana hidhateetu maal abbaa kana baala gaaraa godhee eeggataa bara akkasanittuu haadha khayrii haadha nagahaa ta abbaa kanaa fi ilmaan jidduu haadha bareedaa suftu yoon tahin diinummaa xalaatummaa walitti bittee beek jallattuu jalliftuu jaliin takkasiisan jahannamtu si eeggata ta ilmaanii fi abbaa diina baala gaaraa waliif gootee eessi yoo abbammaan kun jallataa ta'e mana kaa ol qabeetii mana kaan qaqqabee inni nama rakkise hoo akkam godhanii jetti beeyta gaafiin qalbii mana keessa maali jettan yoo abbammaan keenya kun gara mana kaaniititti achi jallatee asiinu hacuucee akkamitti ree hin diinoomne ree jettani haqa abbaattu guddaa تجلينا إساسا أكو مدانيا رتي رسول ربي جو صلوات ربي وسلامه عليه دانيو تكم قونا يو إسانا كا كينا نوغال شو ددني هكا إساني كو فنوغافة جنانين هكا إساني بيغال شاتي سرب مكتاجي ربي تو سقافة تفتاج كان أفو يو أتقوتا سنتي أبا وجنايت إسا كمالي قد درقمين سنتو جان نيوب سيتا أبصار ربي جو سنساني نيوب سيتا إيقساني يو haka silaayni sirra barbaaduni geessitaa jedhan hadhaa wajjin liqeemsitee jannata rabbi sii kenna jedhe isammoo rabbi ni gaafata jedhe anatu bahataa ana itti jallatee asiin irraa kafalataa yoo jette karaa malee deemtaa jedhan haqa sii fi abbaa kee jidduu jiru waan rabbi qofti beekuuf waan saniin madaalchuun daddu waama feete khayrii feete yoo dalayde haadhaaf abbaa keetii fi galata isaanii galchuun dandeessuu jaba